gamanni ko ammana dhufe injettu ishi sila ukamamte anafe waqatti nagadha ummanni Oromoo anna bira ga'e immoo ani kafana ishii sanguurem taabota hundatti ayyaana hundatti dhaqeeto kennadha. Maalin gooti keessa naxalaa ishii keessa hambifatte carqii uffata halkanii keessa guurratte uffata isaan duratti isan uffadheen jiraanne seenaa ishii na boochise. Seenaa ishii na boochise ummanni Oromoo silaana gargaara maala ummanni Oromoo maaliifi na gargaara ani isinitti of kenne jedhee odoon itti boo'u maallaqa bijoo kiyyaa guuranii maa nama biraatii dabarsu. Maaliif? Video yang kami warga Gastira tan ifama wajin video na ba variali on tajjesu nama Gastira ta video mbane ojo jatata Gastira na ta video ba ta hada kaptani hada kana Oromon hada lukufatu obrigini taate farda magala ke sagara jaddu dem te jaddu ra finfinne kan isin nufte network ni jiru Oromo sagale na ta asinin jira jirti Malaka mucaan si dafkite tokko malla ilmoo si dabbe haati kun mallaka si daba ilmoo si daba jira dabde deebite immoo mallaka mucaadha haadha walitti qabame dabde namni kun nama beekamaadha nama Jarmanii keessa jiraataa jirudha isini galee footoo isaa sirii mul'ifna Oromoon guutuun dhugumatti haadha kabaja qabdu yoo ta'e sheer godhaafi Finfinneedha ka'anii dhufanii waan ta'e baadiyyaadha ka'anii kan isaan dhufan uummata Oromootiin wal na agarsiisi jedhaniitu waan nama gaddisiisu buukii dhaqii banadhu jedhaniini haati kun dhuguma maallaqa mucaa kootii birii 350 325 naa galchanii jettee deemtee buukii Oromiyaadhaaf Nikli banki banatte ittergite bilbilani maal jedhuni deemi maallaqni sii galeera baankii ilaalladhu Oromoo namoonni kubsu ilmoon sii jalaa duute maallaqni sababii ilmoo sii gargaarsi godhameefi maallaqa baankiin banameera akkaawuntii kee ergadhu maallaqa sii galchine jedhanii akkaawuntii bansiisanii haadha miskiina kana hin kenninu jedhanu maaliif akkaawuntii bansiisan ilmi Oromoo tokko Oromoodhaaf hin jedhaa Oromoo ta'a akkaawuntii banachiisee kee baankiitti deddeebisuun immoo namanni bu'u deemisii galchineerraa laali jedha warri Gastiira tan inni dubbattu dabareedhaan warri jalaas ol galtu namni Oromummaatti dhaga'amee haadha miskiinarraa akkuma gootii dhalatte sitta dhaga'amu haadha kanaa sagalee akka taanu isin gaafadha artistitu faa dubbadhu maal jedha Innoo sin dhageeffachuu jaaladha maaliif adeemsuma waan kanaatillee amma siifaffaa as keessa jira waan taateef baay'ee dubbadhe xiqqoo qeeqa biraan irratti ka'uu danda'a waan taateef dubbadhu. Kiifan hin jirtu hawwinee dubbadhu warri kaan immoo sheerii walii godhaa obsaa viidiyoon cufin miutii godhi ataanu. Eshi jala dubbasiifan dubbachuu dandeessi dubbachuu dandeenye obsineet dhimma maallaqichaa dubbadha. Okay, awwineetiin ibsitamoo ibsu? Dubbachuu dandeenyaan dubbadhu. Okay, akkuma nama kamiyyuu beektanii waa'ee qabbannee raggaasaa gaafa isheen miidiyaa kanarra dhuftu kaatee mana Mubaarak Musammaatti eegallee ergasii mubeen tuma deemu dubbiin jabaatee jennaanii ani immoo hanga yawwanaatti hanga addaatti hin dhiisne dadhabeetan gidduutti dhaabee sababiin isaas ulfajjee sadiin ture ulfajjee sadiirraan hanga ulfajjee sagal ga'utti hanga gaafan dhaqee da'utti mucattii kanaaf sagalee ta'a ture kaameeraa duuba teessee waan taane dalagdoonti jiru jedhanuufi ani waan ulfateeffanis ni jechuu barbaada itti aansuun immoo maallaqa harmee keenya ummanni kun eessatti girrisaa haadha asirra teessee bo'aa jirtu eessatti girriftu osoo haadha keessan taatee keessattuu shamarran biyya arabaa keessa jirtan ta'a ijoollee shamarran biyya arabaatii sheer godhaa haadha keessanii haati qabbannee haadha keessanii
kan duute ijoollee biyya arabaati. Ijoollee biyya arabaa tokko dhumurra bakka biraatti 5 dhumuu na wayya. Dhageessanii dhugaan sin itti himaan. Ana qabsaa caalu biyya lafarra jiru shamarran biyya arabaati. Hundi keessanuu waraabaa viidiyoo daddabarsaa shamarran keessattuu dhaamsa guddaan sinii qaba. Seera Itoophiyaadhaa sinii beektu jira shamarran biyya arabaa sarpiraayizii qabdu. Akkasumas guruppiidhaan akkasiin ijaaramtan waan isin fayyadu guddaa wayiin Afrikaa qaba. Sheerii walii godha. Haadha kanaa sagalee taa. Utuu ati duute obboleettii koo as jala teessee dhaggeeffataa jirtu. Utuu haati kee haadha hiyyeessaa kanaa taate ati duute maallaqni kee haadha keetiin kennamne qabrii keessa jirta. Mee yaadi ilaali. Maallaqni mucaa haadha walitti qabame biran geenye sanuu dhaqee akkaawuntii banadhu jedhame gonguufamaa turte. Adda amata gahaa jira. Sanuu immoo haadha rakkattuu ilaala. Waan isin uffatteertu ilaala. Haadha akkas rakkattee jirtu. Finfinnee dhaquufuu kana uffatte la. Finfinnee deemuudhaaf magaalaa guddittii Oromiyaa deemuudhaaf uffata keessaa qabdu bareedaa uffattee dhufuusiiti. Akkasumatti ilaaltee murteessita jechuudha. Finfinnee dhaquuf kana uffatte ilaala. Jiraataa jirti. Mucaan si jalaa duutusi. Balaan beekamneen jalaa duutus. Fayyaa ergitee reenfa simattusi. Akkuma cabsi tokkoon sharabbii gatiteef jiraataa jirti. Isin sheer godhaa viidiyoo waraabaa daddabarsaa nama sanallee waamicha goonee fi hin dhufu taanaan viidiyoo hundi keessaniyyuu naa eeyyamtanii viidiyoo irratti hojjennaa jechuudha. Kanaaf dabaree haa olgaltanii yaada kennattu. Sifan itti fufaa. Sheer godhin deeminii dhaggeeffadhu haadha keeti akka waan ijoolleen biyya arabaa dhimma biyya arabaa irratti hin qoosina. Okay, akkuma nama kamittuu akkuma argitanii qabbanneen sherriidhaan duute ofiinii miti kan isheen duute mucattiin kun roobii galuudhaaf guyyuma roobii hin duute guyyuma roobii paaspoortiin si nama harkatti argame guyyuma roobii sana birriinis nama harkatti argame guyyuma roobiiti wanti hundiyyuu kan ta'e jechuudha. Naayin nishkaannishta. Ammoo nuti ijoolleen biyya arabaa namoota muraasa taanee guruppii ijaarrannee dhugaa mucayyoo kanaa gatuu hin qabnu xabaqaa bitannee dhugaashii barbaadu qabna. Yoo dhugaashii arganne dhugaashii yoo dhugaashii dhabne immoo maatiidhaaf kennina. Qarshii kana jennee jalqabne gaafa jalqabnu. Gaafa jalqabnu gaafa akkas jennee jalqabnu akkaawuntii ወደዛ ሂጂ Sheeriin dhaabinaa akkaawuntiin koo tokkoffaa waarningii qaba. Manni keessan cufamaa jira. Bakka sagalee argattu hin qabdu kana booddee. Eenyuunu taa'ee isaatii deebru bakka si kenne isaatti shanjaasiin taa'u. Sheer godhadhu akkaawuntii keetti manni. Taaptaabii miiliina galchi. Hayyee itti fufi. Kaza akkas jennee jalqabne jechuudha. Namootuma quuqama qabaniin ijoollee shamarranii warri dhiiraas hedduun nu keessa jira. Munir jala kana jira galchisumaanii innis nu faana jira. Namoota hedduu taanee hirmaachaa turre wanti bu'uura godhannee kaane waa lama. Yoo rabbi nu gargaare dhugaa obboleettii keenyaa barbaanne dhugaa obboleettii keenyaatti hin barbaannaa looyarii binna jennee kaane yookaan xabaqaa jechuudha. Yoo immoo nu milkaa'uu baate maatii kanaaf galchinaa jennee kaane. Kana lamaan bu'uura godhannee kanarraa kaane. Kanarraa kaanee akkaawuntiin kan eenyuti jennee waa'ee akkaawuntii irratti mari'achaa turan. Eenyutu mari'achaa ture siifanii fi tulluun mari'achaa ture jechuudha. Gaafa siifanii fi tulluun waa'ee akkaawuntii kanaa mari'achaa turanii jidduudhaan immoo dubbiin biraa jalqabame. Wal hamiin birrii akkaawuntii eenyutu irratti galaa wanni akkasii jalqabame. Gaafa wanni akkasii jalqabamu siifan dhuftee hawwineet akkaawuntii argannee jirra naan jette. Eessaa argattan jennaan tulluutu akkaawuntiin hiriyyaan kootii hin jira. Akkaawuntii hiriyyaa kootii siniifan kenna jedheera jedhe tulluunii naan jette. Jennaan achumaanan siifan hin amantaa akkaawuntii kanaan jedheen. Tulluuni nama jalqabarraa kaasee gaafa reeffi mucayyoo biyyee galuurraa kaasee nama nu faana ture. Ani tulluu baay'een amana. Erga tulluurraan dhufee rakkoo hin qabu naan jette. Ati hoona amantaa naan jette. Okay, ergaati tulluu amante ani immoo sin amanaan jedheen. Akkasitti amaneetaa walirraa fudhannee akkaawuntiin kun nu biratti gadi lakkifamnee nama maqaan ishee ofiin boontuu jedhamtutu guruuppii wayii keessatti gad lakkise duursee yoo lakkisu ijoollee warri guruuppii san keessa jiranii siifan akkaawuntii wayii guruuppii akkanaatti irratti
lakkaafamee jira. Kan eenyuti jedhanii siifan gaafa dhufanii gaafatanii achi dhattee ishiin tulluu gaafatte. Gaafa ishiin dhattee tulluu gaafatte dhiisuma akkaawwantiinii jedhee tulluu mirkaneesseef siifanii jechuudha. Yoo mirkaneessuuf isarratti guuruu qabne. Isarratti guuruu qabne ragaa walitti funaannachuu hin jalqabne dhimma mucayyoo kanaatitti seennamee jechuudha. Ani akkuma mucayyoon tuni boqatteen Mee 8 boqatteet Mee 12 irraa hin jalqabe siifan wajjin waan kanatti seenu garuu gadi ba'ee of ibsee waan kanan gochaa jira jedhee of ibsee guyyaa tokko dubbadheen beeku. Erga dubbiin ka'een dubbachuu jalqabe malee jechuudha. Ragaa keenya funaannachuu hin jalqabne hojiitti seenanii gaafa hojiitti seenanii birriin guurramuun hin jalqabe ijoolleen xiqqii keessa hin galtee dachaa lamaffaa warra galcheetu jira. Gaafa dhumarra geenyu haadha kanas dhukkube jidduudhaan. Haadha gaafa dhukkubu dubbiin kun laafaama dhufe jiddumaan. Dubbiin kun laafaama dhufee amma guruupiidhaan bakka siifaan jirtutti, bakka roobaleen jirutti, bakka tulluun jirutti namni tokkos Itoophiyaa keessaa jira kan isaan bakka buusanii guruupiidhaan mari'an. Tulluun hin jiru sorry. Tulluun hin jiru roobalee anaa siifanii nama Itoophiyaa keessa jirru haadha kana ni dhukkubaa. Akkam goona nuti kan dhugaa mucayyoo kanaa barbaannu haati kun lubbuun jiraatanii. Haati kun lubbuun jiraata bakka birriidhaan haati kun lubbuun jiraachuudhaaf haadha kana yaallachuu qabna. Maallaqicha erga mucaanii biyya galtee maallaqichatti maal murteessitan? Maallaqichatti maal murteeffatan gabaabsi? Maallaqicha gaafa xabaqaadha. Yoo xabaqaan dhabame maatiidhaaf galchinaa jidduudhaan haati dhukkubsatan. Maallaqichi eessaa deemu jettanii murteeffatan guruppii keessatti dhumarra. Duraan dursa osoomaa murteessin haadhaaf kumni dhibbiyaa kennamu jennee murteessine warri anaa siifanii abbaa akkaawuntichaati namni tokko Itoophiyaa jira maatiinis gaafa sannu bira jiru birrii 100 kenninee fi maatiin haa yaalamuudhaan murteessine. Ummata keenya irra deebitee dubbatta. Ummata keenya dhageessanitti wanni garaa nama nyaatu tokko maa hin beektu sagalee ijoollee guruppii sana keessaa isin dhaggeeffachiisee walitti deebina. Namni maallaqicha fudhate suni kaleessa dhufee ture. Osoo hin dhufin waan inni naan jedhe osoo hin dhufin dura utuu gastiirra hin dhufin doorsisa inni na doorsisuu barbaade yaani waan tokko wayii akkanitti tasgabbiidhaan keessaan illee deebisee hin dhaggeeffattu. Amma ijoolleen maallaqa kan walitti buusanii waan jedhe jedhan dhaggeeffadhaa daqiiqaa tokko qofa. Sifanii maallaqicha eenyuuf kennamu jetteeti? Harmee qabbaniif. Egaa sagaleen jara kana fakkaata. Egaan jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee maallaqa obboleettii keenya qabbannee reeffisii akkatti ilaalamu akkatti marammaramee reeffisuun akkamitti akkasiin duute ittiin ilaalamuudhaan walitti buufataa turan argadhee gastii irratti haasofsiisee jira. Mee maallaqa haga jarri buusanii fi maallaqichi eenyuu kennamu ka jedhu abbaan haqaa jira waan ta'eef sagalee jala dhaggeeffannee hordofnee walitti deebina. Obboleettii keenya ka jettu birrii meeqa buufti ati obboleettii keenya sanaaf? 3,000 buufte? Baay'ee maallaqichi lafa jira waan ta'eef eenyu akka kennamu barbaadda? Rakkataa Oromoo kan biraatii moo haadha? Nuti suluma akka obboleettii keenya yoo dhabneef haadha sana akka ittiin yaalchinnuuf jennee turre nu guruppii keessatti siluma. Galatoomi. Birrii meeqa buufte ati obboleettii keenya kanaaf? Lama taanee risiitiin birrii 10,000 garuu 5,000 buusne. Birriin kun eenyu akka kennamu barbaadda? Dhumaa kan qabame haadhaa fi haadhumaaf qaba. Atoo yaadanne birrii meeqa buuftee keessaa qabda? Ani birrii 6,500 ani haadhumaafan jedhe haadhumaaf jennee arraba baay'ee arganne. Hawwineet birrii meeqa buuftee ati? Dachaala yeroo laman galchee yeroo jalqabaa 10,000 yeroo lammataa 5,000 buuse. Birrichi eenyu akka kennamu? Haadha qabbannee jira. Baay'ee sabboontu birrii meeqa buuftee ati?
Sagalee ol qabi. Birrii kuma jaha fi dhibba sadii. Eenyu fakkeenya birichi? Birichi haadhuma. Badrii. Birrii meeqa buufteetti? Ani yeroo lamaan galchee yeroo tokko kuma torbaaf wayii yeroo tokko kuma shanii. Dhugaan mucaa kanaa dabame immoo harmee isiitiif akka galu. Dura sirbanii turre roobaleettis. Ayyee siinaan birrii meeqa buufte? Kuma kudhan. Birichi eenyu fakkeenya? Harmee qabbanii fakkeenya. Siifan maalaqicha eenyu fakkeenya mu'atteeti? Harmee qabbaniif. Egaa sagaleen ijoollee birrii buusanii kana fakkaata. Nama 10 ol galfadhee dubbachiisee sagalee jalaasinii waraabeera. Hayyeega ijoolleen maallaqa buusanii erga mucaa keenya mara marsinne birichi haadha keenyaaf kennamu jedhamee murtaa'e. Namni kun deebiin ijoollee tokko tokkotti keessaan himaa jiru maali? Nama harkaa fuudhu dhabee akkaawuntii erga haadha banachiiseen booda nama wayii gastii yoo irra galee birrii 15,000 gargaare jedhan. Nama kaan sadii qabame Oromoo kaan sadii qabame wayii birrii 15,000 gargaaree maal jedhe? Ani biricha nama harkaa fuudhu dhabee waan ta'eef Oromoodhuma Oromoo kaan sadii qabame wayii ittiin gargaare jedhe. Yoo namni kun birrii 325 kana Oromoo kaan sadii dhukkufatu ittiin gargaaree jiraate haadha kanaa maallaqicha kakafalu ana riisiitii fidee ragaa qabatamaa fidee as jala jira kunoo akkaawuntii beekidha. Namni kun Oromuma ittiin gargaaran hin gargaaramu. Birrii haadha kana miskiina kanaatiin ofii dhukkufate opereeshinii mana kamitti dhumaa jirti opereeshinii taate Oromoo ittiin gargaara jedha. Atumaan kottuuti. Oromoo ittiin gargaarte na agarsiisi riisiitii 325. Anatu maallaqa isaanii qabala. Kijiba. Kaleessa barbaadamee akka dhufu akkam viidiyoo irratti hojjenne Oromoo dhaggeeffadha. Akkam viidiyoo irratti hojjenne erga na godhaniin booda geessanii erga viidiyoo na hojjechiisaniin booda viidiyoo waraabna jennaan hin waraabinaa naan jedhan toleen jedhe dhaggeeffadhaa kunoo naa dawwale keessaan dhufe. Yeroo nani si fayyadatta bilbiluma kanarra jira bilbilli itti naa bilbiluma kanarra jira waan ta'eef innaan sin hin jedhu sagalee miutii naan jettan